Barnoota keenya yeroo darbeetiin leetarsii akkamitti jecha afaan Ingiliffaa keessatti akka sagaleessin waliin ilaallee jirra. Sitti aanee dubbifamaa yookiin konsonaantii kan jennu yoo galee akka kaatti dubbisna. Haa ta'u malee sitti aanee echiin gaafa galuu sagaleewwan adda addaa seera armaan dura ilaalle irraa adda ta'an sadii nuuf kenna. Sagaleewwan kunis ka'umsi jecha sanaa afaan Ingiliffaa, Giriikii fi Fireenchi ta'uu irratti hundaa'uun sagalee chaa, kaa fi shaa nuuf kenna. The-CH combination. Kana jechuunsaa sitti aanee echiin gaafa C fi H walitti daballee gaafa sagalee isaanii pronounce goonuu bakka sadiitti qoodamu jechuudha. CH'n kun jechoonni sun common in English yookiin jechoota afaan Ingiliffaarraatii maddanidha yoo ta'e akka chaattidha kan nuyi dubbisnu jechuudha. Isaan kunis chair, cheese, chocolate jennee dubbisna jechuudha. Kana keessatti sagaleen nuyi dhaga'aa jirru CH'n kun maaliin fayyamamee jira yookiin bakka bu'ee jira? Cha kan jettuun bakka bu'ee jira jechuudha. Akkasuma immoo afaan tokkorraatii ni ergifata. Jechoota afaan tokkorraatii ergifatu ni jiru jechuudha. As keessatti Giriik oriijiniidha gaafa ta'e jechoonni suni jechoota Giriikirraatii maddanidha yoo ta'e akka kaattidha jechuudha kan nuyi dubbisnu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti keemistirii, chaos, school. Jechoonni kun sadan gaama eessarraatii dhufanii Giriikirraatii dhufanii jechuudha. Jechoota Giriikirraatii ergifamanidha waan ta'eef akka kaatti dubbisna jechuudha. Gaafa immoo jechoota Fireenchirraatii ergifamanii Ingiliffa keessatti fayyadamnu gaafa laallu immoo akka shaatti kan nuyi dubbisnu jechuudha. Akka shaatti dubbisna asitti waliin ilaallu shave, machine, champagne jenneetu dubbisna jechuudha. Warreen kana keessatti CH'n bakka kanatti CH asittis CH'n ni jiru jechuudha. Garuu sagaleen nuyi ittiin isaan waamne shaa'aan bakka buusneetu kan nuyi waamne jechuudha. Egaa CH irratti wantoonni isin laallachuu qabdan yookiin adda baafattanii sirriitti wantoonni isin dubbisuu qabdanii jechi kun jecha hundeensaa afaan Ingiliffaati moo afaan Giriikiiti moo afaan Fireenchiiti kan jedhu sana sirriitti adda baafachuu qabdu jechuudha. Xumura irratti fakkeenyota jechoota baay'ee isiniif kaa'een jira waan ta'eef jechoota sana fudhattanii shaakaluu dandeessu. Akkasumas sarchi taasistanii Giriik oriijinii warreen ta'anii jechoota Ingiliffaa keessatti warreen fayyadamnu ilaaluu dandeessu. Akkasumas Fireenchi oriijinii warreen ta'an Ingiliffa keessatti warreen fayyadamnu ilaaltanii sagalee isaanii kana haala gaariitiin adda baafachuu dandeessu. Mee jechoota muraasni fudhachuudhaan waliin haa ilaallu. Egaa common in English, common in Giriikii fi common in Fireenchiin bakka qabataniitu jiru. Jechoota isaaniis asumaan bakka qabsiiseen isiniif dubbisa. Common Englishii keessatti jechoota jiran akka chaatti dubbisnaa jenneetu jira. Chair, cheese, chocolate, church, choice, chicken, lunch, watch, cheek. Common in Giriikii jechoota ta'an keessatti immoo CH'n akkamittiin akka isaan dubbifaman waliin ilaalla. Chemistry, chaos, school, criminology, chameleon, mechanic, synchronic, tachometer,
chloroform, chloroform, scheme, scheme. CH'n jechoota common inni Fireenchii ta'an keessatti immoo akkamittiin dubbifama? Akka shaatti dubbifamanneetu jira. Warreen kanas dubbisaa waliin haa ilaallu. Shave, shave, machine, machine, champagne, champagne, chic, chic, chandelier, chandelier, chauffeur, chauffeur, chemise, chemise, chaperon, chaperon, chapeau, chapeau, chivalry, chivalry. Egaa jechoonni kun jechoota afaan kamirraatii maddanidha jechuudhaan erga adda baafattanii Ingiliffaarraa yookiin Giriik yookiin Fireenchirraatii bakka isaan maddan irratti hundaa'uudhaan sagalee chaa, kaa fi shaa itti kennuudhaan dubbisuu ni dandeessu. Fakkeenyota isin shaakaltan jechoota 30 isiniif kaa'een jira. Warreen kana ni shaakaltu jechuudha ofii keessaniiti. Jechoonni kun common in English warreen ta'anii as keessatti akka chaatti kan dubbisnu. Warreen kana egaa jechoota 30 kana shaakaluudhaan dandeettii Ingiliffa keessan CH'n gaafa isaan wal faana dhufan dubbisuu keessan dabaluu ni dandeessu. Akkasumas immoo jechoota ka'umsi isaanii Fireenchi ta'an jechoota ka'umsi isaanii Fireenchi ta'an keessatti immoo CH'n akka shaatti kan dubbifamu. Jechoota kana shaakaluudhaan jechoota Ingiliffaa keessan dubbisuu keessan fooyyessuu ni dandeessu. Warreen kun immoo jechoota Giriikirraatii maddan yeroo ta'an jechoota Giriikirraa maddan keessatti immoo CH'n akka kaatti kan isaan dubbifamanii. Isa kanaatiif jechoota 30 kana shaakaluudhaan jechoota hundeen isaanii Giriik ta'anis adda baafachuu fi akkamitti akka isaan dubbifamanis sirriitti shaakaluu ni dandeessu. Barnoonni keenya guyyaa har'aatiif qabanne kana fakkaata. Namoonni karaa keessaa barachuu barbaadan karaa onlaayiniitiin lakkoofsa armaan gadiitiin nuuf bilbiluu ni dandeessu. Akkasumas chaanaalii kanarraatii barnoota baay'ee argachuudhaaf sabiskiraayib taasisaa. Hiriyoota keessaniifis waan fayyaduu fi sheer taasisuu keessan hin dagatinaa. Barnoota keenya kutaa haaraatiin haga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa.